ibsa ejjennoo hirmaattota kora sabaa lammaffaa KFO'tiin baafamedha. Waraan bilisummaa Oromoo jechuun wobo balleessu karoor jedhuun boqonna sadii ka qophaa'e sadadi bilxiginnaa tokkarkoo himin seene jeera. Nuti hirmaattonni kora sabaa lammaffaa Koongiresii Federaalaa Oromoo bitootessa 17 fi 18 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee Ardaa Caffee Araaraatti walgeenyee marii bal'aa gooneetiin jirra. Haaluma kanaan imala waggoota qabsoo Oromoo walakkaa jaarraa tokko olii akkasumas adeemsa KFO kan waggaa 25 xiinxaluudhaan milkaa'inaa fi kasaaraa jijjiirama waggoota afran darbanii irraa sabaa fi biyya keenya mudatan gad fageenyaan irratti haasofnee kallattii tarsimoo qabsoo paartii keenyaan gaggeeffamuu qabu itti adeemu akeekneetiin jirra. Umura kora keenyaa kanarrattis ibsa ejjennoo qabxiilee armaan gadii kana qabu baafneetiin jirra jechuudhaan Koongiresiin Federaalaa Oromoodha ibsa ejjennoo qabxii 5 of keessaa qabu baaseetiin jira. Qabxiilee kana akka itti aanu kanatti gurra simbuuf nam tokkoffaa jijjiiramni dhiiga qeerroo fi qarree Oromootiin waggaa 4 dura dhufe kan sabaa fi biyya keenya gara boqonnaa haaraa dimokiraasii fi nageenyatti ceese jedhamee abdatamee ture daandii irraa maqfameetiin jira. Abdiin dukkanaa'ee biyyi keenya wal waraansa hamaa keessa galuu ishiitti hedduu gaddineetiin jirra. Biyya teenya immoo balaa faca'uu irraa oolchuudhaaf daandii sirna dimokiraatawaa federaalizimii sabdaneessaatti geessutti deebisuun furmaata filannaa biraa hin qabne akka ta'e dongoroonni waggootan dabranii fi kasaaraan isaan gaggeessan ragaa ta'uun beekamaadha. Kanaafuu ejjennoon paartii fi hoggansi keenya waggootan dabran keessa fudhatan aarsaa guddaa kan nu kafalchiisan ta'ullee sirrii ta'uu irra deddeebineetiin mirkaneessina. Lammaffaa wal waraansi waggootan sadan darban keessa biyyattitti uumamee ture dhumaatii lammiilee kumaatamaatii fi manca'uu qabeenyaa guddaa geessisee turuunsaa ammoo hedduu kan nama gaddisiisuudha. Ji'oota muraasa as mootummaan lola waraanaa hir'isuun nagaa buusuudhaaf waadaa galuu eegaluun isaa akka tarkaanfii abdachiisaatti kan fudhannu yommuu ta'u, haaluma kanaan ammoo labsii lola dhaabuu mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraay dhiyeenya kana dabarsan saffisaan hojii qabatamaatti jijjiirame gargaarsi namoomaa ummataaf saffisaan akka dhaqqabuu fi hojiileen lolli lammata akka hin dhoone dhoorkan akka dalagaman waamicha keenya ni dhiyeessina. Sadaffaa lola kaaba biyyattitti deemaa jiru dhaabuudhaaf yaaliin godhamaa jiru abdii nutti horullee wal waraansa waggoota 3 oliif Oromiyaa goolaa jiruuf xiyyeeffannoo kan nu dhabuun isaa ammoo hedduu nu gaddisiiseetiin jira. Kanumaafuu mootummaan federaalaa akkuma rakkoo mootummaa naannoo Tigraay waliin uumamee waliin mariidhaan furuudhaaf harka nageenyaa diriirsee jiru lola waraana bilisummaa Oromoo waliin keessa galee jirus nagaan furuudhaaf saffisaan gara haasaa araaraatti akka galu waamicha ni dhiyeessina. Oromiyaan nagaa taatu malee Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii qabdu yaaduun akka hin danda'amne jala salarreetii akeekkachiisuu feena jechuudhaan KFO'n ibsa isaatti fufam. Qabxii afuraffaarratti dhibdee siyaasaa amma gara wal waraansaatti geessaa jiru kana ammoo hanqisuudhaaf mariin biyyoolessaa barbaachisaa akka ta'e paartiin keenya waywaachaa turuun isaa kan yaadamuudha. Haa ta'u malee dhageettii dhabnee namuu gurra nu jalaa cufate jechuudhaan KFO'n ibsa isaatti fufam. Har'a erga lubbuun kumaatamootaa fi qabeenyi maallaqaa biliyoonotaan tilmaamuu manca'een booda mootummaan barbaachisummaa marii biyyoolessaa fudhateetiin jira. Haa ta'u malee akkuma amma dura ibsa ejjennoo garaagaraatiin himaa turreetti haala qabatamaa amma jiruun mariin biyyoolessaa rakkoo biyyattitti mudate furuu kan gargaaru yoo qaama waliigalteedhaan filameen gaggeeffame qofaadha. Kanaafuu mariin biyyoolessaa lolli kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru saffisaan dursee dhaabbachuudha qaba. Hidhamtoonni siyaasaa keessumattuu hoggantoonni ABO fi KFO kanneen mana hidhaa keessatti hafanii dararamaa jiran haal duree tokko malee saffisaan hiikamuudha qabu. Humnoonni mootummaa waliin wal waraanaa jiran waliigalteedhaan waraana dhaabuun taasifamee daangaan seeraa fi nageenyaa jiru sirreeffamee marii kanatti hirmaachifamuudha qabu. Seeronnii fi hoggantoonni marii biyyoolessaa itti gaggeeffamu kan qaamota maricha irratti hirmaataniin waliigalteen bocamanii fi filaman ta'uun ammoo murteessaadha. Qabxii shanaffaasaa Koongiresiin Federaalaa Oromoo kun yommuu itti fufuun yeroo ammaatti jira. Koongiresiin Federaalaa Oromoo yeroo ammaatti sababa wal waraansaa fi balaa hongeetiin lammiileen miliyoonota uummata kan maatii hamaa irraa oolchuudhaaf mootummaa fi hawaasni addunyaa qindoominaan gargaarsa namoomaa saffisaan akka dhaqqabsiisan ni gaafanna. Gargaarsi uummata rakkateef dhufu kun ammoo malaammaltummaa gondaalotaatiin karaatti osoo hin hafin uummata rakkate bira gahuu isaa akka mirkaneeffatan dhaabbileen gargaarsaa fi arjoomtota hawaasa addunyaatiif dhaamuudha barbaanna. Dhumarrattis ummanni keenya tokkummaa isaa akka cimsatuun hariiroo obbolummaa saboota biroo waliin qabu daran ammoo akka jabeeffatu ni dhaamna. Hirmaattota kora sabaa Koongiresii Federaalaa Oromoo bitootessa 18 bara 2014 Oromiyaa Finfinnee.
Karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa sadiin qophaa'ee akka jiru sanadni OMN qaqqabe mul'ise. Karoorri mata duree Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhuun qophaa'e kun qaamolee akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi poolisii Oromiyaa, waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oola. Sadarkaa gadiittis caasaa hooggansaa kan mataasaa ni qabaata. Abrahaam Birruu dabalata qaba. Opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedha warri mootummaa. Opereeshinii duguuggaa sanyii Oromoo irratti karoorfamee jedhee waama waraanni bilisummaa Oromoo immoo. Sanadii akeekisaa waraanni bilisummaa Oromoo fi qaamolee isaa waliin hidhata qaban jedhame balleessuuf qophaa'e kun fuula 38 qaba. Kaayyoon opereeshinii kana akka sanadii jedhutti waraanni bilisummaa Oromoo fi tumsitoota isaa yeroo gabaabaa keessatti balleessuudha. Dambalii uummataa uumuun akka uummanni bahee lolu gochuu, waraana bilisummaa Oromoo uummata irraa qooduu fi kutaalee waraanni bilisummaa Oromoo socho'utti caasaa nageenyaa jabaa ijaaruu kan jedhan galma karoora kanaati. Sanadi miliqee dhuga'e kun karoorri waraana bilisummaa Oromoo balleessuu boqonnaa sadiin qophaa'ee akka jiru hima. Boqonnaa qophii, boqonnaa raawwii fi boqonnaa xumuraa. Opereeshiniin Farra Riphee Lolaa kun raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi Oromiyaa, waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaa fi insaadhaan hojiirra oolaa jedha sanadichi. Sadarkaa gadiittis caasaa hooggansaa ofii qaba. Qaxanaa lixaa, qaxanaa Beenishaangul Gumuz, qaxanaa naannoo kibbaa fi kibba lixa Oromiyaa, qaxanaa godinaalee Shawaa Afranii jedhamuun qoodamee hooggansi ramaddamee jira. Opereeshinii kanaaf bitootessa gara jalqabaarra magaalota Amboo fi Hawaasaatti leenjiin qaamolee nageenyaaf akka kenname sanadicha irratti eeramee jira. Karoorri waraanaa Oromiyaa irratti qophaa'aa jiru kun humna waraana bilisummaa Oromoo baay'ina isaa, iddoowwan waraanni kun socho'u, dawoowwan waraanni kun qabatee jiru, baay'inaa fi gosa hidhannoo isaati kan jedhu ofirraa qaba. Humni jabaan nu dura dhaabbachuu danda'u kamii fi kutaa kamitti kan jedhus hammatee jira. Boqonnaa qophii keessatti marii uummataa qopheessuu, hiriira nagaa qopheessuun uummanni akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhuun balaaleffatu sanadichi kallattii ni kaa'a. Mariin caasaa mootummaa fi nageenyaa sadarkaan jiranii waliin akka godhamus ni eera. Boqonnaa qophii keessatti tarkaanfiin caasaalee nageenyaa qulqulleessuu akka jiru ni akeeka. Qaamoleen nageenyaa mootummaa tarkaanfiin irratti fudhatamu jiru jechuudha. Opereeshiniin Farra Riphee Lolaa osoo hin eegalin. Boqonnaan lammaffaa uummata hiriirsanii loluudha jedha. As keessatti milishaan, poolisiin Oromiyaa fi federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa, qaamoleen tikaa qooda fudhatu. Akka sanada kanaatti yeroon amma keessa jirru yeroo qophiiti. Kana haala amma Oromiyaa keessa jiruu fi sanada walitti firoomsanii himuun ni danda'ama. Yeroo qophii kanatti ololli babal'aan akka godhamu kan kaasu sanadii kana hordofee ammaan tana ololli walirraa hin cinne maqaa shanee fi humnoota badii jedhuun miidiyaalee mootummaatiin tamsa'aa jira. Boqonnaa qophii keessatti uummata waliin mari'achuun akka qaama karooraatti kan qabame yoo ta'u, tibban akka mul'achaa jiru uummata walitti qabuudhaan ololli shanee fi humnoota badii jedhu afarfamaa jira. Hiriirri mormis bakka tokko tokkotti karoorfamaa jira. Marii uummataa tolfamu cinatti waraanni akka bobbaafamu kallattiin kaa'amee jira. Dubbii kana yoo laallu duulli kun maqaa Farra Riphee Lolaatiin haa karoorfamu malee duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsamee jiru jedhamee fudhatamuu akka danda'u qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo OMN dubbisee fi beektotii sanada kanarratti yaada kennan ni himu. Waggaa tokko dura humnoota TPLF balleessuuf waraana labsame keessatti haga guyyaa kana aarsaa guddaa kaffalaa jiru uummata Tigraay ta'uu addunyaa guutuutu ragaadha. Waraanni Itoophiyaa ji'oota hedduudhaaf yakkoota argaaf dhageettiif hin tolle daa'imman, haawwan, maanguddootaa fi dargaggoota Tigraay irratti raawwataa ture jira. Haga ammaan tana wareegama baasaa jira uummanni sun. Ija kanaan yoo madaalamu waraanni Oromiyaattas deemaa jiru kunis uummata Oromoo aarsaa guddaa kaffalchiisuudhaan godaanni saamaa dhiisee ka darbu ta'uu akka danda'u raaguun nama hin dhibu. Waraanni Itoophiyaa waggoota darban keessa yakkoota nama sururanii fi addunyaan balaaleffatte dalagaa ba'e opereeshinii Farra Riphee Lolaa jedhee Oromiyaatti nagaa buusa jedhanii yaaduun abjuudha.